mana hidhaa seenatu mana hidhaa ganama sa'a lamatti seenatu sa'a kudhanitti hattuudha leebadhaa kottu argaa kee kottu seenaa jaa poolisii dhaan qabanii mana hidhaatti nagatan jechuudha. Jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan daawwattoota kiyya nageenyi fi araarri waaqayyoo isin bira haa ga'u yeroo maraa. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a argaa kee Didaa maal taate fuullee ijaa kan godhattee maaliif dhuftee yoo naan jettan xiqqoo guyyaa hundaa jechuudha kompiitararra waan ooluuf jechuudha. Isa kana hojjechiifadhee magaalaa deemte jechuudha. So yeruma kompiitara fayyadamanii beeksisni kun warreen YouTube bitachuu barbaadan akkuma argaa jirtan viidiyoo baay'ee ofirraa qaba. Subscriberii 44,000 kaffaltii kara doolaara 10 ofirraa qaba. Isin hunduu yeroo bitachuu barbaadan karaa keessatti nattaasaay akkasumas immoo chaanaalii Almii Miidiyaa jedhama. Isin hunduu chaanaaliin kun obboleettiin teenya viidiyoo adda addaa irratti hojjetti. Subscriberii 4,015 ofirraa qaba. Subscriberii 4,015 doolaara kara lamaa kan ofirraa qaba. Kaffaluu jalqabee jira. Isin hunduu chaanaalii kana bitadhaayi. Akkasumas immoo ifama. Akkasumas immoo chaanaalii subscriberii 21,000 kana akkuma beektanii subscriberii 20,000 YouTube Oromiffaati. Subscriberii 21,000 ofirraa qaba. Isin hunduu haaloo naan jedhaa duwwaa 92017 7982 haaloo naan jechaatoo chaanaalii sadeen kana akka bitattan isin jedhaa namu qofa bichaadha jechuudha. Fuullee ijaa kana kan godhadhu jechuudha. Isa kanaafanii mee har'a jechuudha maalan fakkaadha isa jedhuuf godhadheetan dhufee dhuguma narraa bareedaa bashaqqatee dhufeetan jira. Didittiin fuulleen ijaan irraa bareeddii baay'ee gammadeetan jira jechuudha. Anyways kabajamtoota hordoftoota keenya har'a dhimma maaliif dhufee dhimmi har'aa tokkoffaa guyyaa sadiin duratti jechuudha obboleessi kiyya tokko lama jedhama hin beektanii miidiyaa irratti tanaan dura dhiyeessatan tureyyuu lootarii naabee naan jedheetoo lootarii biheeraawii lootarii isa jedhamu biingoo lootarii kan jedhamu takka jechuudha. Naabee naan jedheetoo natti agarsiisee yoo natti agarsiisu tartaa tokkoon jechuudha simbirroo sadii qaba. Simbirroo sadii cinaatti immoo jechuudha qarshii 75,000 badhaafamtee jirta jedha. So inni waan sodaateef mattaawaqaa isaa yookaan immoo waraqaa eenyummaa isaa biyyatti irraanfatee waan dhufeef Didaa waliin haa deemnu naan jedhee nan gammadee. So fakkeenyaaf qarshii kana yoo arganne qarshii meeqaanaaf naaf kennitaa meeqa na badhaasta jennaan gimmaasha ukkulitti addaan hiranna rakkoo hin qabu Didaa naan jedhee. So nin gammadee dhugaan isaa qarshii 75,000 jechuudha kan badhaafamu jechuudha. Dhuguma immoo sirriitti gad bu'ee yoo ilaalu biingoo lootarii irratti jechuudha simbirroo sadiitu jira. Simbirroo sadi faaqnee simbirroo sadi cinaatti immoo jechuudha qarshii 75,000 kan badhaafamne. Nan gammade. Sa'aatii lamatti as magaalaa Mojoorraa kara magaalaa Adaamaa waliin kaanee akkuma deemneen kara naannoo maabiraata haayilii sanitti kara naannoo maabiraata haayiliin poostaa beetii warra kinoo Adaamaa beektan yoo jiraattan poostaa beetitti hin buunee hin deemnee baay'een gammadee keessi koo hin gammadee lakkaa'uu qabna kaa lakkaa'uuf taana isa jedhu jechuudha itti maatu jechuudha ilaalaa kaa. So hin deemnan namoota adda addaa hin beeku tureyyuu bakka kinoo bakka biheeraawii lootarii san hin beeku tureyyuu nama baay'ee gaggaafachaa ta'u dhumarra arganne. Fooqirra natti fakkaatee mana xiqqoodha normaalii hin dhaqne seennan nagaa jirtanii fayyaa jirtanii jedhee akka tasaa Oromiifaa beekan namichi jechuudha. Nagaa jira akka tasaa ta'e lootarii naabee jira jedhanii yaa'u
itti gaafatamummaa hunda obboleessi keenyatti kenna waan ta'eef ani yoonaa sa'u jechuudha gidduudhaan akka dubbanne jedhanii mattaawaqiyaa waan hin qabuuf jechuudha. Okay, eshi jedhee hilaalee okay farraminaan jedhee maqaa kee barreessiti asitti mallatteessinaan jedhee maqaa koo nan barreessee cinaatti immoo nan mallatteessee dhugaa wanti baay'een dinqisiifame sababni isaatis ani saantimaan sirriitti gadi jedhee sirriitti faaqeen tureyyuu isaan edaa maashiniin ittiin cheekii mirkaneeffatan tokkotu jira maashiniin jechuudha. Sirriitti maashinii tokkoon zuumii godhee hin laalee akkasumas immoo kan ittiin faaqanii sirriitti ilaalan tokkotu jira. Hin laalee simbirroo sadiin keessaa dhugaan isin jedha tokkichi maal jedha yoo warqii xifxif jedha. Warqii mallattoo warqii fi maqaa barreeffama Amaariffaan yoo warqii xifxif jedha. Lamaan immoo simbirroo lamaan jedha wof kan jedhu jechuudha cinaatti jira jechuudha. Ilaalee larrifadhe. Fuuldura wattaaddaroonni hin jiranii poolisoonni hin jiranii kan achi cinaa jiran jechuudha. Ilaalee naan galle maal jechuudha jeen maal jechuudha kun naaf hin galle akkamitti akkana ta'uu danda'a? Akkamitti akkana ta'uu danda'a jedheetaa itti hime. Qoyni sobuu barbaaddeet moo sila akkam naan jedhe hin barbaadamtaa naan jedhe. Ara akkasii miti dubbiin hin barbaadam kootu naan jedhe. Kootu taa'e naan jedhe poolisoota hiyyaam. Ara ani ija kamiinuu dumbulloota kan beeku akkaataa itti maal irratti dibdee naan jedhe. Oomaa wanta ani irratti dibe fakkaataa miisirratti gadi bu'aa laala. Ani irratti hin dibne. Gonkuma ani irratti hin dibne jeen. Echaa fidde. Simbilii bakka salphumatti jechuudha birrii shaniin ijoollee lootarii walii gad deddeemturraa nan bita ilaalan isaan hin gammadanii eessa jennaan magaalaa Adaamaa deemti 75 ba'ee jira naan jedhan wanta biraa wantan godhe dumbullee takka wanti takka hin jiru jedhee itti hime dhugaan sin jedha taa'ee naan jedhe poolisii yaame qoratamuu qabdaatii ati maqaan kee eenyudha? Akkuma keetti Oromoon haasaa kabajamu maal taate kinoo mattaawaqaa jedhee itti agarsiise. Akka tasaa ta'e immoo mattaawaqaan kee diijitaalidha. Diijitaal ID card kan jedhamu yeroo dhiyoo keessatti kan dhufe yeroo dabarte beekishoo wajjin viidiyoo isin hojjedheetan tureyyuu warreen onlaayinii biizinasii hojjechuu barbaadan koottatii as kara naannoo kiiloo 4 kiiloodha koottatii baafadhaa isin jedhee tureyyuu akka tasaa ta'ee mattaawaqaa sanan baafadhe ture nduu qoo isinitti agarsiisa. Qo'a. Ilaalaa kinoo. Yaa Ethiopian digital ID card agartee akkatti sitti mul'ata. Ingaggalabata asiin immoo ashaaraa qaba. Maqaa kiyya fakkeenyaaf moobaayilii keessan jechuudha ashaaraa kanaan akkatti bantanii yoo ilaaltan onlaayinii irra jira didittiin nama seerati jechuu barbaadetan. Didittiin nama seerati nama higgaawii taatee deemtu jechuudha. Hin arganne isa kana jedheeta ittime poolisiin naannoo yeroo dheeraadhaaf ganama deemne kara sa'aatii 10 tamba'e. Naqabanii ta'u jechuudha kara gaaffiin taanii na gaafatanii gaaffiin taanii na gaafatu dhugaanis hin jedha. Yaada jiru akka tasaa ta'e immoo poolisoonni as keessa jira hunduu Oromiffaa isaanii yaada jiru jechuudha ittime ani umaan balleessine kakuu meeqan itti kadhadhe. Kinoo kirrii kiyya dheetoo kirrii kiyya baasee ta'u jechuudha. Innoo kirrii kiyya baasee ta'u dhiisi isaanaan jaan. Kakuu meeqan kadhannaa meeqan achi keechaa ba'ee dhufee itaalam haati manaati itaalam jechuudha. Gizi yeroo meeqanaa bilbilti isinitti fakkaata yeroo meeqanaa bilbilti isinitti fakkaata. Nama biyaans bilbila ishee nan kaase dhifama waliyyoon jaa hin kaastu calisii taa'e of eeggannoo godhinaan jaan. Ganama obboleessa kiyya wajjin
birrii arganna hedheetoo jechuudha. Dhugaan sinjaa birrii argannaa 75,000 nu bahee jira jedhee gammadee ta'u dhumni keenya akkana ta'e jechuudha. Ganama sa'a lamatti kan wantoonni kara sa'aatii 10 kanatti baanee qoonqoon hojjeessatoo kara sa'a 10tti baanee jechuu barbaadeetanidha. Keessi koo madaa'eetan jira. Plus immoo isaanitti illee jechuu ilaaluu hin danda'u garuu wanta biraa fakkaataa shakkii guddaadha kuni. Akkamitti akka ta'uu danda'e. So bingo lottery sun hunduu of eeggadhaayi sirriitti jechuudha saantimaan sirriitti faaqaayi sirriitti faaqatii ilaalaayi annis otherwise seeraan gaafatamtam waan ta'eef jechuudha. Isa kana isin jala ganama bayeetoo dheengadda wanti kun kan uumame ganama bayeetoo galgala isin jala galee mana hidhaa isin jalaa seenetu jechuudha. Keessi koo baay'ee gaddee guyyuu kadhannaa miqannaa achi keechaa bahee isin jechuu barbaadetanii muudannoo akkanaati. Muudannoon kan nama gammachiisus kan nama kufalchiisus kan nama gaddisiisus waan ta'eef yaada kana isin dhiyeessuu barbaadetanii kabajamtoota hordoftoota didaatiyu dubbii isinitti baay'isu baay'een isin jaaladha isin kabajaa baga diditti baate baga wanta hamaa keessa hin seenne baga rabbi si baasinaan jedhaayi. Horaa bulaa baay'een isin jaaladha immoo ministeeriin tun fuulleen tun yoo sirraa bareede diditti yeroo hundaa godhadhu deemi yoo naan jettan didittiin godhattee deemtii yaani jecha keechan isiniifan kabaja waan ta'eef jechuudha. Horaa bulaa baay'een isin jaaladha isin kabajaa warreen chaanaalii kana yeroo mara haaraa taatan subscribe fi share like gochaatoo akka wal bira dhaabbannu isin jedha. Akkasumas immoo warreen chaanaalii bitachuu barbaadan duwwaa 9201779 82 haaloo naan jedha jechuu barbaadetanii horaa bulaa nagaan naan jedhaachuu.